Leader Kim Jong-un has made his first public appearance in nearly 3 weeks. Namoonni gariin sochii baqaqsanii yaaloonneetiin lubbuudhaaf jedhu kaan immoo gareessa waliin kibbi biyyattii osoo daawwatuuf wallaalee kufuun eegisunu keessa hin deebinee jedhu. Mucaa kan garuu amalum isaa takkaana fedha hobla namraachisa itti toltu rokkeetti furguggeessee qaca'ee addunyaa waccisiisa. Barbaada Ameerikaa biyya nyaachis jechuunaaf Doonaald Tiraamp faallee dallansiisee dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa taayisaa tunduu bakkuma feete tamboollee baay'ee xuuxa nadheen cufumatti isaat guyyaan dhaloota isaallee hin beekamu billichi yookaan suura haati jennaan isum hoblafaa waltin ejjine mul'ata. Garuu amalisa kunin akkama jajjaba waan taateef ammumsi gargalee murtii tokko malee rasaasaan si curuu waan danda'uuf yoonni hoblaa yoonni callisa afaan qabachuu malee murtii biraan qabdu jedha warri itti dhiyeenyaanis beeku. Waa'ee bulchaa Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un isanii dhiyeessuu jedha. Abbaa ijoollee sadii ta'uusaa dubbata. Inni faktaan immoo rabbuma beeka. Maqaallee dhugaan of yaama. The New Start, The Brilliant Comrade, The Genius Among Others, The Marshal of North Korean faan cufti maqasaati. Abbaayis dhaljoongii litaan sun akka hin war faranjoota barkum 2012 goha qabat mucaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un wamedduu yaadata. Ameerikaa guxurii qeencaatti hin daaru fedhi guyyoota 40 oliif kaamera dura fagaatee addunyaa qofa osoo hin taane lammiilee isaaniillee bohaarrachees. Dhiyoo tanallee duub mucaan kun wal fakkaata kan yeroo lammeessoof hojjechuun adoo lubbuun jiru boonamoota dhuga dhaga'ee quubnaan miidiyaa gad beenum jiraa jedhe. Biyyiti isaanii Kooriyaan kaabaa addunyaa guutuu irraa wam tokkollee hin qabdu. Namni tokko immoo ka lubbu quufisaan xiyyiwwan jirin fakkaat. Bulchaa guddaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalatee namuu waan sodaatuuf rokkeetti yookaan misaayilii dhiisi rasaas shugguxii tokko biyyi isaanii fuul deebisanii dhukaasuun hin jirtu. Hammaleellee duub seer jajjaba Pyongyang ittiin beekamte keessa daa'imi kamuu maqaa bulchaa moggaafachuu hin danda'u. Raadiyoon biyyattii yosiin sittolu sagalee hir'isu malee cumnaan itti gaafata. Bulchaan isaanii addunyaaf bineessa lammiilee biyyattiitiin maka fakkeenyaatti ilaalama. Kanaaf duub dhiyootan guyyoota 20 fuul kaameraa dura baduun isa lammiilee biyyattii qofa osoo hin taane addunyaa guutuu rifacheef. Mucaan akka jaba dhukkoobe mucaa yaayyuu du'e yookaan koroona dheetaaf manatti hafe daratee wanni hin jedhamin tokkolleen hin jirtu. Inni garuu dhumirraan laanum jedha akka waan woman dhalatanii televizyiinii biyyattii keessii innirra mul'achuun xaa'oo eebbisaa ool. These images were broadcast on state television. They appear to show Kim opening a fertilizer factory. Kim guyyum tokko ka'ee cilee bishaan boottaa'e. Miidiyaaleen idil addunyaalleen hedduun miidiyaalee Ameerikaa Washington Post fi CNN faallee daratee namichi yaalii baqaqsanii yaaluu eegi godhateen boodiin argam jechuun gabaasaa turan. Ministeerri Dantala Ameerikaa Mark Pompeo dabalatee dhiyeenya kan garamak jirin been jechuun dubbatanis Kooriyaan kibba kabiyyolla isaanii kan itti dhiyeennaan beetti garuu dubbiin tun dhar ta'uu dandeetti jechuun mormaa ture. Dhaabbileen basaastota gugurdoon Ameerikaatiif Kooriyaa kibba du'aaf jireenya kiim qulqulleessuuf wanni isaan hin godhin tokkolleen hin ture. Hundaafuu duub mucaan qancaraan mata qooxoo kun kaameraatii luumata dura dhokachuun isa namootaaf waan haaraa ture. Isaaf immoo dubbiin akkas hin fakkaatu. Sababi isaalleen duub barkum 2014 lakkum kan eegi guyyoota 40 dhokateen boodiin jirjachuun gad ba'e ammallee wam gaafas tolchir deebi Kim Jong-un.